sadarkaan isaa simma daalu maatiin keenyi maaliif nuun jedhu. Yooyyaa ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa haa ta'uutii garuu hedduu nu barsiisuu danda'u tokko isiniif qabadheen dhiyaadheera. Mata duree isaarraa akkuma argitan sadarkaansaa simma daaluu isa yookiin immoo ishee waliin hin ta'inii jedhanii maatiin keenya nutti dheekkamu. Jaalala bultii jireenya keessatti sadarkaan ni jira. Waan kana yeroo filannu sadarkaa laaluun dirqama. Mee seenaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii yoo jaallattan laayik gochuun sheer gochuun akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'aa jechaa gara seenaa kanaatti kallacha kan isin dabarsu ani gammachiista shoomeeti. Dubartii baay'ee miidhagduu taate miidhaginni ishee immoo karaa hedduu kan ta'e tokkotu ture. Dubartiin kun barattee barnoota ishee xumurtee hojii qabattee mana bareedaa eenyumaan iyyuu hin hafsisu ni qabdi. Rakkataa gargaaruun hiyyeessa bira dhaabbachuun garaa laafummaan garraamummaan amaloota ishee keessaa warra baay'ee jaallatamanidha. Hiyyeessa argitee waa otoo ittiin kenniin gonkumaa bira hin dabartu. Maatii firoonni ishee baadiyyaa jiraatan yeroo magaala ishii bira dhufan itti gammadanii garaa isaanii guutuu jaallatanii deebi'u. Maarreegaa mucayyoon kun haala kanaan otoo jiraattu guyyaa tokko daandiirra otoo deemtu dargaggeessa qaroo dhabeessa kadhatu tokko ni argiti. Yeroo kanatti isheenis mee koottu gara manaatti si fudhee galeen nyaata siif kennaa jettee ni gaafattiini. Yeroo kanatti dargaggeessi qaroo dhabaan kun tole jedhee fi harka qabdee fudhattee gara manaatti ni galti. Akkuma jettes bishaan harkaa buustee fi nyaata dalagdee ni kennitiifi. Yeroo kanatti dargaggeessi kun nyaata ho'aa reefu bilchaatu erga nyaadhee yeroo dheeraa fixeeraa galatoomii jedhee ishee galateeffata. Isheen illee homaa miti. Kanaan booddee yeroo kamuu dhuftee mana kootii nyaata ho'aa nyaachuu ni dandeessaa jettee deebisteefi. Erga kana uffanni isaallee qulqulluu waan hin turreef uffata gara biraa bakkee baatee erga bittee fi booda uffata isaa immoo miiccitee fi haftee hanga gogutti naannooma kana taa'e jettee bakka ni kennitiifi. Akka carraa bishaan dhangala'u yeroo dhagahu maaloo bishaan kanatti otuun qaama kiyya dhiqadhee ergan qaama kiyya dhiqadhee waggootayyuu lakkoofsiseeraa jedhee ni gaafataani. Yeroo kanatti dubartiin kun tole rakkoo maal qabaree bishaanoo ni dhangala'aa uffanni kees qulqulluu waan ta'eef sirriitti bareeddaa jettee bakka bishaanii geessitee akka itti banamuu fi akka itti cufamu saamunaas kan ittiin qaama isaa gogsatus argisiistee erga kennitee fi booda biraa deemti. Sanaan booddee qaama isaa dhiqatee babbareedee uffata isaa haaraa godhatee ulee isaa daandii argisiistu qabatee deemuuf yeroo jedhu dubartiin kun gadi baatee argitiini. Namni kun nama daandiirra jiraatu hiyyeessa homaa hin qabne ta'us nafti isaa Rabbi uume garuu baay'ee bareeda. Dargaggoonni hedduu maallaqas dandeettis qaban qalbii ishee keessa kan hin seenne dargaggoon kun garuu ijji isaa kan hin argine hiyyeessa daandiirra jiraatu ta'ee qalbii ishee keessa galee mee hin deemiin mee hanga sitti toletti manuma kana keessa turii jettee ni gaafattiini. Yeroo kanatti innis dhugaa kee jettamoo ani nama daandiirra jiraatudha si waliin mana kana keessa jiraachuuf humna hin qabu jedhee yeroo gaafatuuni homaa rakkoo hin qabu hojii sii barbaannaa jettee deebistiifi. Erga kana guyyaa guyyaa deemee magaala keessa naanna'uun hojii barbaaddachuu eegalee. Haa ta'uutii garuu qaroo waan hin qabneef hojiis salphaatti argachuu hin dandeenye. Erga kanaatii garuu dubartii kana waliin mana tokko keessa galee wal jaallatanii waliin jiraachuun eegalanii. Kana gidduutti haati dubartii kanaa akka isheen nama kana waliin jiraattu yeroo dhageessu bakka jirtu maraachaa maal yaa mucaa koo maal taate maaltu si tuqee dhiira sadarkaa keef ta'u argachuu dadhabdee otoo akkana bareeddu jettee akka tokko itti taate. Dubartiin kun garuu yaa harmee kuni jireenya jaalalaa kootii siitiin maaltu galchee inni anaan baay'ee na jaallataa laphee qulqulluu qabaa anis baay'een jaalladhaanii laphee qulqulluun qabaa fi dhiironni hedduu natti marsaa oolan onnee koo booji'uu kan dadhaban inni garuu onnee kiyya booji'eeraa jettee haadha isheef deebistee. Haati ishee hinumaa gaariin godhe jettee natti deebistaayii ani akkam nama sii gadii jaallattee nama keessatti namaa gadi of gootaa nama qaroo hin qabne sanuu daandiirra jiraatutu nama daala jettee jireenya kee filattee yaa intala koo jettee boo'aa
gadditee gara mana isheetti deebite. Mucayyoon kun hangam nama gaarii taatus gorsa haadha ishee kana garuu fudhachuu hin dandeenye. Jaalalli bakka hundumaa kan ta'u, waan hundumaa kan mo'u fakkaatees ta'ee sitti argame. Sanaan booddee abbaa manaa ishee kan jijjiiruudhaaf murtoo tokko murteeffatte. Mana yaalaa geessuun qaroonsaa fayyuu fi fayyuu dhiisuu akka danda'u deemtee yeroo gaafattu maallaqa guddaa akka barbaadu, haa ta'uutii garuu fayyuu akka danda'u doktoroonni isheef deebisanii. Hanga maallaqa sanaas yeroo gaafattu baay'ee guddaa, humna isheetiin olii. Yoo xiqqaate miindaa ishee walitti qabdee otoo hin nyaatiin otoo hin dhugeen waggaa 2 ol kaawwachuu qabdi. Yeroo kanatti isheenis abbaa manaa koodhaa bakka fedhee yoo haa ta'u walitti qabeen fayyifachuun qaba jettee halkaniif guyyaa walitti hojjechuun baatii 6 keessatti maallaqa kana walitti qabatte. Mana yaalaa geessuunis abbaan manaa ishee qaroo dhabeessi kun ijji isaa operaasyoonii ta'ee torbee 2 erga keessa ture booda irraa hiikamee ijji isaas ni argee. Baay'ees gammadee. Dubartiin maddii jirtu haala kanaan isa kunuunsite baay'ee bareedduu ta'uu yeroo argutti baay'ee galateeffate. Sanaan booddee gammadanii jireenya isaaniitti fufanii. Haa ta'uutii garuu namni kun dhukkuba isaarraa fayyee baatii 4 baatii 5 hanga fixutti fedhii deemee hojii barbaadu, hojii hojjechuu, mana keessaa waan tokko ishee gargaaruu homaa isa bira hin jiru. Qaroo dhabeessa ta'ee wanta isheen isa jaallatteef erga qaroo godhate immoo waan isheetti baay'atu, isheen immoo isatti xiqqaattu ta'ee itti mul'achuu jalqabee inumaa mana keessatti arrabsuunii jechoota garaagaraa itti deebisuu jalqabee. Deemii hojii barbaaddadhu kottuu kan ani hojjedhu qofti bor jireenya keenyaaf gahaa miti jettee yeroo gaafattuuni hojjettee na jiraachisuun dirqama keetii jedhee deebisuufillee galee. Kana qofaa otoo hin taane yeroo isheen hojii deemtu maallaqa isheen mana keesse jalaa hataa. Yeroo gaafattuun hin argine jedha. Meeshaa mana keessaa baasee gurguraa. Harkaan idaa sanyoon nama aalaa jedhamitiire Oromoon. Namni kun akkana itti ta'e. Booddee irratti guyyaa tokko aaree yeroo reebuunii kanaan booddee mana kiyyaa naa ba'e jettee poolisa waamtee ofirraa baasistee. Waan raawwattettis baay'ee gadditee. Haala kanaan otoo jirtu turtii baatii 6 booddee wanta raajii tokko argiti. Namni kun ija isaatiin fayyee qaama guutuu ta'us bakkuma kan irra isa fuuteetti deebistee argite. Maaloo gara manaatti ol na deebisii jedhee yeroo gaafatuuni edaa kadhattummaa durumaan jaallattaayii anoo qaroon qabdu jedheen si jaalladheen abbaa manaa kiyya si godhee. Haa ta'uutii garuu ati ija kee otoo hin taane keessuma keetu jiraachuuf jaameeraayii kadhataa wayii jettee arrabsitee bira dabarte. Nama tokko otoo eenyummaa isaa kaleessaan beekiin ofitti fuudhanii sadarkaa kanarra gahuun dogongora guddaadha. Tarii durumayyuu kan iji isaa jaame otoo hatuu qabameeti ta'a. Lammatammoo namni kun hojii hojjechuu hin jaallatu. Tarii seenaan kun seenaa fagoo isinitti fakkaachuu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu guyyaa guyyaatiin naannoo keenya keessatti uumamaa jira. Oromoon gaariin silaas maaliif manaa bahaa jedhee mammaakaa. Nama eenyummaa isaa kaleessaa hin beekne har'a argine jennee bifaan, dubbii afaaniin, amala irra keessaan kan jaallannu, daandii biraa waliin kan qabannu yoo ta'e dhumni keenyi tarii akkanuma ta'uu danda'a. Wanti jireenya keessatti yeroo kamuu hubachuu immoo qabnu akkanuma beekanii jireenya kadhattummaa kana jaallatanii kan jiraatan yoo jiraatan akkanuma immoo rakkinni itti galchees qaama miidhamaniis abdii borii dhala namaarraas waaqarraas eeggachaa kan jiraatan tokko lama miti. Hundumaafuu gaarii isaa ta'uu yaraa dhalli namaa ofirratti kan qabu irra keessaan qofa nu booji'uun qabuun keessa isaallee sirriitti beekuu qabnaan dhaamsa qophii keenya guyyaa har'aatii hanga yoonaatti yeroo keessannaaf kennitanii dhaggeeffachaa waan turtaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa laayik, sheerii fi sabskraayib gochuun na waliin ta'uu keessan akka mirkaneessitan kabajaan isin gaafachaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa.